Obboleessa abbaa dukkaana. Maal feete? Wanta qabda. Maal jette? Wantaatiin baanaa bar. Koondom hin jetture hanqam takka feeta silaa. Duramee. Si garsiisu? Kanarra wayyaa laalime. Kun si hanqatee moo? Kophee hulakkoo isa fi malee wayi uffataniisa. Jechuu saayiziin isaa tokkumaa bar hundinuu ni harkifata. Bishaan itti neeyxu. Baaldiin agarree jaa bar. Taatullee kaa. Taatullee hii? Jechuun qiimaa qaama kiyyaa qabee ho'ana mookkam. Eegasiifuu gaa. Maal jette? Feestaala bitadhuun jee eega kun si hanqata. Ansidin maqaa keetiin fira kootiin gargar ba'e fira faana gargar ba'e. Ansidin sifinatuus yaadni kan kee humnaaf ta'e ofittummaan kee sumaaf ta'e kan sidin awwaalama dhabduun ta'e. Mali, akana khadi, sas foodiga, akana amdiga, akas maji, akana amji, abo mali video na. Marandu maka. Ayah ya rot kosan ko sa sebagai Fada, artis Tajuddin Muhammad. Fude jira bersa. Abdul Mahdi. Ning jira bersa. Osama Ibrahim. Aduh kaya aku terang saja. Gabrasiyon Ibrahim Said. Abi defa bakatee jiru. Yawar Mama. Dhugaawwan dubbateef qaallitti jira. Saaliyaa Saami. Yeroo lammaffaa heerumtee aruusa jirti. Hajaan Hundeessaa. Gantuu latteeffee obbaafatee jira. Hamdii Fuad. Mana saayiba isaa dhaqee qabuu jira. Obsaa Gammachuu. Firii Jawaar Maammed osoo jechaa jiru deeggarsa rasaa saandoonii ajjeesan. Abiyoot Kaasaay. Ofiifis maraatee uummataas maraachaa jira. Taayyee Dandaa. Intala gandaa gudeetii hidhamee jira. Kiyyaa Booy. TikTok irratti chaayinaala malatee muutii qabachaa jira. Anaafuu nagaan jaalala bifaa fi bareedina hundumayyuu taala akkaan ishee jaallu kana godhee keessa oromummaa ishee hankanumaan ibsa sabboontuu oromoo jaalalleetu faaya hamaan sin argatiin naaf ta'e nagaya sabboontuu oromoo jaalalleetu faaya hamaan sin argatiin naaf ta'e nagaya. Nah, ono diaperin aja, diaperin. Amma duudaan turre. Oromiyaa gala. Oromiyaa gala. Abu siibe furtuun makiinaa naaf hidhimee yaa'u deemaan jiranii. Eessa deemaa jirta abu? Maal taate ati? Ani curuun deemaa jira bakka abu. Furtuun naaf hidhi. Hayi waliin deemna. Makkiyaa si bira jirti. Natti fakkaate garuu bakka adeemu fa'a. Jawwaaliin san jiru abu maal taate ati? Gubbaa laaltanii haa hin laala. Alhamdulillah shukri galatan galcha khaliqa fide amri garagal galcha namni waasha zambe rabbi galcha Tijira. abati mun di siba man Tijira hega. hai Taka di devi. galali dubiti ma kabeeku firraayima walumaa mana goota baajima. Ashamaa hundumtuu akkam jirtu har'a Oromiif dubbachuun barbaada. Ani xiqqoon beeka. Maqaan koo Albirda.
umriin kiyya waggaa 19dha. Ani Kanadaan jiraadha. Jaaloti Oromoo hin qabu malee baay'een afaan Oromoo jaalladha. Baay'ee galatooma. Maal taate? Ani waan akka hin taane isaa hubaate. Boo maal taate? Lakki Dubbadhu haa maal holottaami maal taate? Aboo maal gootiin? Anumaan goonee dhufumaa itti dhufe. na dhufe itti naa deebisiifin na dhufiif jala fiigu jira bar. Kanaaf dura fiidaa deemti deebisiif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aya galatoo baay'ee. Deemaa nageetti. Woy mucaan maaluma nyaataa dhoytu na kaase. Mana keenya laal akkana uuraa hedduu qaba laal qorqorroon ni dhimmisa laal wanta maal jaamaa harka hatti dhiqatan hin jiru saana akkana jala fiffiina Egaa kanatti waayiltu ni qaba barinni haala kanaan dhalaa birootis ni fide jechuudha ni beekaa jechuudha. Holloo dhala hedduu beeka ni qaba dhala hedduu beeka ni qaba waan cufaatu ni qaba. Ana malis ni fide. Dhala laal kabeeko duniyaa beekaa Faatimaa ni beekaa ayyaantuu ni beekaa munaa ni beekaa iftuu ni beekaa mustalifaa ni beekaa hedduu beekanne hedduu rakkina tadabbaa qabdu tadabbaa hin qabne.